gabbara miyati konka lutu miskin hin aari wallahi hin aari miskin uf yaadadhu akkati itti fuute haate barabaasoo keeniyaa fudhattee hin baafne saamunaa hin naggaanne ati harree oofteetiin hin kiraa namaan dalayne akkamitti fuudha shabaabni ammaa caatii jalaggale ka akkam gootaree dadhabee si jalaa dhokatee iyyuu akka nama jarmanii deeme si majalaa dhokatee iyyuu nan argin jee siitu caatii illee qamaasee akkasitti galche intala gabbaasii kenni rabbumaa jedhe yoo namni sitti dhufe situ horataa rabbitu horataa fi situ horataa jamaa zinaan yoo baay'ate abbootiin rabbi nu diiga wallahi zinaa yoo baay'ate rabbi nu diiga namni zinaa dalaysiise si haadhaaf abbaadha miliyeena irratti eeggata abbo garraa kanaa yoo dawwalammee waa caqasna jedha jarmanii fi ingilizii kana caqasa gurri garee caqasa ay keessaa hoo maal tahaa warroota abboota mee abboota naa dawwala warri abboota seenaa yuume haawwotiin seenaa caqasaa yuume shabaabni dhiisaa keessaa baya likki jaraa itti hima kijibdoodhan taniin amanne jetti salaatti abboo kinoo masgiida dhufte hoo gaafatan ammootiniin asiin maal qaba maal nyaachisa surree nyaachisa kootii nyaachisa miskiintitti ufillaaltu ati akkamitti fuuteeti haadha mucayyoo tana akkamitti fuutee jaa barate yartu hubanne jarana wallahi kan akka dullaan itti gadi bayan shari'aa muhammad namni balleessaa jiru si alayhi salaatu wassalaam hintala namni zinaa dalaysiisaa jiru si mucaa namni zinaa dalaysiisaa jiru si ijoollee waan baratiin ijoollee waan qareeddii isaanuyyuu tutuulaa jirra gabbaa jirra itaa'aan jirru kaa hin nyaannan dhuga yookaan nyaata nurraa dhiisaa ishi dhugaatii nurraa dhaabaa kaa ishi ay gennare yookaan koottaa firaasha kiyya kanaa baasaa ka maal godha maal naa godhaa firaashni mana taa'ee an dhugamaan jedha keessa aare wallahi niin gubadha taasha firaasha illee manaa baasaa taa'aa bula bakka taa'aa bula aal goonaree abbo wallahi nu gubdan mata kuwu nu goota wallahi kuwu jenne amma haasa'u kaan ufiin haasayaa deemaa jirra gariin namaa haasayaa deemaa jira 86 87 jedhee quxurii gurguddaa kana waama asfaaltirra deemaa jira si waamsise quxurii san akka maraattu illee si goosisiise mucaa nuyyuu maraattu nu godhoysaa jira kitaabaa dhaabne bakka amma zamoon agalu bakka ofiitti agaluu kitaabni illee bakka ofiitti yartuudhaan haadhaaf abboonni seenaa mee isinitti maal likki keessan godhatti isin maaluma godhatti jedha baramma haqimii ufiitii ololaalteetiin kana kenninaa jedha lafa maal qaba jedha lafti sunuu pilaanii qabaa jedha waan sosochoosawwan gommaa sadii kana qabaa jedha yartuu rasuula rabbiitu kana gaafate alayhi salaatu wassalaam ummata salafa ummata duraaniitu akkana dalage seennaan hoodhuu malee maaltu jira abbo diin qaba rasuulli rabbii maal jedhan إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وإلا تكن في الأرض فساد يو نمني زنت في حال غاري قب والله يا كرج النبي عليه الصلاة والسلام نمني بلاني قبون جن رسول نمني دنيا قبون جن نمني باجاجي قبون جن نمني فيسر قبون جن أبو رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني بيلا قبون جن أبو نمني جرمني دي من جن أبو نمني أمريكا دي من جن رسول ربي عليه الصلاة والسلام namni yoo isinitti dhufe yoo diin qabaate yoo haala gaarii qabaate fadawwijuu itti fuudha ikennaafi intala kennaafi yookaan fasaanni ardii keessatti haa jedhan diddan kaa'amma warruma sheekaattuu kennaa hin jirtanii maal jetta reetam teenne kaanitti akkami kennitaa yuree durriyyetti akkami kennita maaliin nu horata caatii qama'a sigaaraa aarsa kijibdu namni sigaaraa yoo aarsiise si mucaam aaree tun godhaabat bun maa bun hin goone akka ati aartuuf takkaami lamaa bun haagatu lama tokkoomi lama bun haagatu akka ati nama gootuuf mu yartu kabeela wallahi har'a simaaf gabbaye har'a faxooradhee wallahi har'a simaaf gabbaye akkanatti maa nama teessiftaati maa inni billaahi alaykum rabbuun sodaadha miidhamne wallahi miidhamne taa bulluuka taa bullu isinumaafu wallahi hin gaafatamtan situ gaafatamaa je situ gaafatame meeshee kaan intaluma anamma hin argitanii yooma intalama takka hin arginee miyan if aftaami ma jedhame bira dhaqaa hin dhaquu yume anime qara wallahi miskiintitti ma wayii faaxime isin jettan salalaaleetiin hin fuudha jeemi
amma hayaati matti ol taraayu hayaati ma ol taree haftaamii bira qamee haa dhoggatu namu masalaatu laalee tiri namu ibaadaa rabbii godhu laalee intala naa keenjaan meeshee haa dhoggatu miskiintichi kun haa dhoggatu me isinitti maasin rabbee maqaa waliin isatu dhoggate isiniin ja'a isatu dhoggate isiniin ja'a suuraa isaallee kaaseetiniin asirratti gadi dhiiftan mee haa dhoggatu taarika dalaynaa yu barana warri shabaabni lafaa ol dhufu taarika maan dalay maa hiriiran baanee hiriira baanaa hiriira simbaasaa yooma kana ijoolleen heerumaan jirtu ijoolleen heerumaan jirtu enne hiriira baanaa inshallah walitti himne qeerroo bakka mara battansiisa ijoolleen heerumaan jirtu dhiirri fuudhaan jiru dubartiin heerumaan jirtu abboonni keenna nu qaban jennee haa hiriira baanu iyyuu ka sheeka baase jedha ittima sheeka baasee hiriira guyyaa walii goonee hiriira baanu Villoon sun nurraa haa dhaabatu. Villoon nurraa haa dhaabatu. Dukkaanni birrii 50,000 fuudhan kun hiyyeessilleetiniin san fuudhaa eegana nurraa haa dhaabatu. Waa meeqa sila? Uffata bittaa wal guuranii akkanatti kin shiita 2 ni gaya. Shiita 3 ni gaya. Kaabbaan ni gaya. Wallaahi intalli dubartiillee kokketti nungaliin kokketti. Kokketti nungaliin 200 sitti fidheetiniin maal sitti binna harcee manaa eessaa fuuta. Uffata kee ammalleetiniin kanaaf dhiitee si baasa jaarsi dhiitee manaa si baasa ka 200 si fixeeti uffata nyaata qullaa gootee qullatti deebitee harree gurguratee sa'a gurguratee farda